Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya nagaa qabdu jirtu? Alhamdulillah baga nagaan jiraattan. Arraa garaa borcii akkatti ofirraa balleessan isinii qooduuf inshaallah yeroo gabaabaa keessatti akka inni namarraa baduufi wanti na fayyadu akkuma isin argitan kaasitti qopheeffadhe kana kun viiksiidha. Vaaporaab jedhama. Viiksi man beekama natti fakkaate irra guddaa isaa kunoo keessa isaa akkuma agartan katti fayyadamaa jiru. Jalqaba irratti kana fayyadu kana kun ammoo waraqaa nyaatarra uffisanii akka qilleensi seeneef gubbaarra uffisan sanii deebi'ee ammoo kuni qabattoo belly belt jedhama ingiliffaan oromeeffatti qabattoo garaa akkasumatti hiikamanatti fakkaata. Kunoo viiksii akkuma isin argitan kana garaa bakka xiqqeessuu barbaadan sanitti riganiiti qaama ofii sana sirriitti ittiin sukkuumaniiti waraqaa kana fuudhanii akkanatti irra uffisan inshaallah bakka marayyuu irra deddeebisanii maranii akka inni ukkaamameeti yoo duraan qilleensi afuufes ta'e qilleensa afuufe garaa keessa nama baasuudha yoo moorri sun akka dafqasaniin baqee bahu godha inshaallah. Akkuma argitan waraqaa saniin maraniiti kunoo beltii kanaan qabattoo garaa kanaan bifa hedduutu jira. Ani gamma kana qaba waggaa lama dura katti fayyadamaa ture. Kana irra hidhatanii yoo kanan qabnes carqii wahii hidhatullee madanda'a wanti namarraa barbaachisu akkuma dafqi bahuufi godhaniiti garaa maratuudhaaf kanu barbaachisu kanuma sadii kana ammoo dhugaatii bareedaa tokkotu jira innis haalaan bareedaadha. Kunoo kammuuniidha. Kammuunii irra caalaan kennama beena natti fakkaate. Bishaan kunoo akkuma argitan distiitti irraa gana ga'u ibiddarra godhadhee jira. Ammoo burcuqqoo xiqqoo isiitii fi katti dhiquu fi dhimbiibaa yookaan gingilchaasa jedhamu kana kammuunii kana fuudheeti qadaada kurree takkaatti naqee as gubbaarratti dhiqa. Garaa immoo akka inni namarraa xiqqaatee beekuudhaaf guyyaa tokkoon hin beeksisu. Kun akkuma argitan kana guyya jalqaban meetirii amma uffata biyya keenyatti wayita hodhisiisan nama mattaramu san hin mattaraniiti. Guyyaa lama sadii akkasitti waan kana dhuganiiti deebi'anii ammas if mattaranii meetirii dhallaalan malee akkanumaan gadi jedhanii of lallaalanii akkasitti hin beeksisu. Meetirii saniin jalqabderraa guyyatti aanu yoo of laalte akka hir'ate akkasitti sitti beeksisa. Kun akkuma argitan dhiqee jira. Bishaanis naa danfee jira. Bishaan danfee kanatti naqee hanga inni sirriitti danfee kalarii isaa jijjiiratu eega akkuma argitan ammayyuu jijjiirataa deemaa jira. Kunoo kana fakkaataa sirriitti danfee bareedee bilchaatee bishaan isaa keessaa bahee jira. Ammoo wanti na barbaachisu sinamamiidha. Qarafa isa xiqqoo tokko foolii isaa akka nama hin jibbisiisneef itti godha. Qarafaan kunis garaa xiqqeessuudhaaf innillee bareedaadha. Kunoo akkuma argitan danfee bareedee jira. Irraa baaseeti suuta burcuqqoo guddaa kana keessatti dhimbiibadha. Ganamaaf galgala ganama subii garaa qullaatti galgala wayita rafuuf deemullee dhugee isa sammaradhee jennaan torbaan takka keessattiyyuu meetirii takka lama hin hir'ata. Maashaallah bareedaadha. Akkanaan yoo dhuguu jaalattanis maashaallah akkanaan bareedaa hoon jaalannes dammilleen bareedaadha. Homa akka sukkaaraa miti damma maankaa tokkotti godheeti hoo inni qabbanaahee xiqqoo gadi deebi'ee jedhe akkuma shaayii dhugama. Yeroo duraatiif namatti xiqqoo tokko hin tolu yoo foolii isaa hin beeyne. Yoo damma kanaan ammoo mi'aahaa kana fakkaataa galatoomaa waan laaltaniif maashaallah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.